ganama nagaya qabu mucaan kun kamisa kun kamisa boru jechuun torbaan irraa mucaan kun akkuma kiyya akkuma keessan hin dalagata hin fiiga hin deema hin taa'a hin ka'a jechuudha. Achirraanuu miila lamaan bakka tokkotti dhabe dhugaan isaa jedhee awwaalamuu biyyummamaayyuu hin jibbita amma dhugaa rabbitti hin jibbita sinigalee qoosaa miti wanni akkanaa kun dargaggeessi agara ga'u ka boru biyya jijjiiruu danda'u ka balaan tokko yoo biyya wantoo jechuu danda'u qaama ofii dhabe badii tokko malee osoo dalagatu dhabuun dhugaa imbaasii biyyaa tokkotu jira jechuun nama qaanfachiisa wanni kun gaarii miti suma dhugaa rabbi dubbachuu yoo ta'e itti fufi abbaan carraa godhas jedhu mucaa moola ቆይ ነንፊጣ ዲፈማ ወጅን ደቂቃ tokko ብቻ ደቂቃ ወለካና ከናቲ አምስት አና አከለሚ tokkoቲ ሙባሪክ ምቲ መቃን ከቢ አተተማን ረኮ በሌሰ ኬኛ ከና ሂኩ ቀባ እረት ዱሉ ቀምነኑ አከለሚ tokkoቲ ኤምባሲን አመራ ጀልቀቤ ሆስፒታል ዴሜ ተከታተሉ ቀባ በሌሰ ኬኛ ከን ሆስፒታል ዴሜ kisitti banuu qaba ammarraa daqiiqaa kanarraa jalqabe namni amma suudii keessa jirtan koominitiin imbaasii jala hojjettanu atattamaan deemaatii mucaa kana barbaadaati hospitaala keessaa imbaasiidhaan informeeshinii isaa gahaanii adreesii isaa jechuudha. Woo kanan ta'in gurbaa amma yoo barbaa ummanni kuni mala itti maltee hospitaaluma kana keessaa gurbaa kana hin dhabamsiifti. Akka rakkoon irra isaan irra hin geenye gochuudhaaf jechuudha. Kana jennaan amma wanti kan isinitti himu akka obboleewwan keenya akka bakkatti dararamaa jirtu oduu laalluu gatamaa jirti hospitaala darbamaa jiran mana arabaatii dhumaa jirti suudii keessatti dhumiinsa suudii keessatti dhumaa jiru eessumayyuu hin jiru nu biran jiruudhaan biyya arabaati miti kunoo Dubaayin kuni biyya natsaannati namni tokko maqaa namaa ol jedhee sitti akka ol jedhee quba sitti qabu kan hin dandeenye keessa jirra. Kana jennaan piliis akka lammii tokkootti ani wal bira dhaabbannaa waan gochuu qabnu tokkoon goona jechuudha nuti. Imbaasiin garuu dhaggeeffadhu Mubaarik gaaffiin si gaafadhu jira gaaffii lama sadii qofa. Imbaasii keessa namni dhufee si gaafate jira amma ammaatti. Tokko lammaffaa wannan si gorsokkitti qofa seeraan dhaggeeffadhu. Namni dhufee nyaata sii fidu namni waan dhugamu faa sii fidu jira ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo si bira. Ilaa dhaggeeffadhaa biyya sodaa koo tokkoffaa mucaa kana yookiin marfeedhaan nu jalaa miidhu yookaan nyaataan nu jalaa miidhu baay'ee akka arabaa kan garaa jabaatu hin jiru wallaahi billaahi. Sodaan konni guddaan kana kanaafuu as jala warri jirtan yaada kennu maal miti kan isin irraa barbaadu sa'aatii kana nama jara koominiitii makkaa nuu fidu fidaama. nama koominitii makkaa keessaa dhufee waan kan irratti yaada kennatu qofa amma bafitnat ማለት ነው አንድ ሶስት ከነው qofa barbaadu abdi amma la mucaan tokko inni haqa namaaf falmu kun osuma sin akka jirtanu itti naasee ka'ee mucaa kana bira ga'u ka'eera sigalee qoy muti gadumni dhufte kun isa kana bira falmu gad osuma ni live kana irra jiru dhufee arguuf deemaa jirtu jechuudha achi ga'u ka'eera daqiiqaa 5 qufannaaf jedhee natti mee ga'ee inni mattaawqaa biyyaa naa kennaa idaa isaa fuuchuun falmuu hin dandeenye mattaawqaa nu baasaa jedhe ni maaliif abdiini olaantummaa keessa mattaawqaa kana baasuutti mul'ateeffadhaati isa ganamaa mattaawqaa nu qaqqabsiisa amma laayivii irratti daawwachuuf deemaa jirtu nama karaa jira kunuu namni achitti ilaaluu dhaqaa jira. Utuma sin akka as keessa abdiin abaasu baaftee mattaawqaa nan baasaa ganama malee suuraa isaa dhaqee dhiskisuu hin danda'u beektaa amma galgala kana hin danda'amu ganama dhaqee suuraa isaa awwaala dhiskisuu qaba suuraa gurdii jechuudha. Boriitu inshaallah na baasaa rabbiidha. Okay. Ammaa fi warri imbaasii nu waamtu asitti. Adhufu imbaasii keessa eenyuun ni falmata? Nuraddiin ni imbaasii keessa ni maalu? Nuji jedhama imbaasii bakka bu'ee miti inni barteetta Ruma dhala namaa falmu bakka bu'eeti malee akka Itoophiyaatti yeroo rakkoon tokko balaa. Habibi insoofdi warabbal kaabaa hattuudha jarri inni eekko saawudii ejjinu himattaa'uti. Argeera tokkoffaa faayidaadhaan deemti lammaffaa gandaan deemti sadaffaa yoo faayidaa wayii hin argatin warabbal kaabaa eenyuun waan akkasii. Dhagaye kanaafuu asitti nuu fida Abdushukurii minaa fida deemaati. Abdushukur makkaadhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ammaa fi wanni godhamuu qabu nama ambaasitti dhiyoo waraqaa qabu barbaachisa. Nama yaa'anii deemee ambaasiis dubbisee waa hunda sochoosuu danda'u barbaachisa. Biyya kanatti namni waraqaa hin qabne wanta akka fiduu hin danda'u. Kana nama waraqaa qabu barbaada. Karaa gabaabaadhaan nama waraqaa qabu nama achitti ambaasitti dhiyaatu nama immoo mucatti dhiyaatu nama waan kana agartee dubbatee buqqisuu danda'u warra waraqaa qabu malee warri kaan haga fedhe haasa'ee dhiisee waan takka faayidaan qabu yoo sagalee ta'uu fi ta'ee yoo gargaarsisuu ta'een alatti yoo warra waraqaa qabu hin ta'in an akka yaada kiyyaatti akkas jedha dhiifamallee naa godhaa isinitti balleessi. Asli እኔ አንድ ስልክ እደውላለሁ አሁን ቢልቢላ ተኮም ቢልቢላ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አብዱ ሽኩሪ ያብያ አብዱ ሽኩር ቱ ጅራ መካን ኢምባሲ ኬስ ነቲማ ወሪ መካ ጅርታን Community yoda. Konsilaa keessa ni jira gahee qabanni. አብዱ ሽኩሪ miti yoo isa ta'e okay abdu shukuri amma directii nan bilbilaani sana booda amma nama dhuferraa yaada fuudhi isaanii qofa imbaasii qofatu waan kana gargaaruu danda'a mucaa birrii miiliyoona 5 ta'u walitti qabuu dandeenya mucaa kana warabbal kaaba garuu haqni mucaa kana dhabamuu dhufachuudhumaan qabu jechuudha jala murreetti na bakka waa'inuma mucaa kanarraa eegalla bakka hojii abdu shukuraa dhufu amma asoofsiisii nan bilbilaa feena. Akkasii wayyaadha karaa gabaabaan akkasitti hayni mucaallee bahuu danda'a nama waraqataa qabu nama tokko lama. Miidiyaa fayyadamtan miidiyaa fayyadama. Yoo isin gadi baatanii uummata kana kokkee hin qabne taate uummanni uummata rabbillee sodaatu miti uummata hawaasa kanallee dalagaadhaa jiraatu miti. Nama gartee uummata kanarra miidhaa fidu malee takkaa nama gartee ambaasii biyya kana ilmaan Oromoo. Dalage nagar abdiin jedhe kana haala kanaa yoo deemtan malee keessatti warri waraqaa hin qabne yoo mucaa kana taakkootti ta'an malee keessatti dhugaa isaata jirtu yoo awwaalan malee waan dhugaa mucaa kanaa baafamu tokko hin qabu. Keessa seeraa wal qabsiiftanii isin warri sooshaal miidiyaa kanarraa beekamtii qabdanii gara seeraatiin seera biyyaatiin wal qabsiiftanii yoo gaafattan malee warri asirraa akkana waraqaa hin qabne kun tawfiitiin akka ta'u. Kanaafuu haala saniin deema galatooma. Ustaadib sana jala jirani warri koomenti hin argina. Salaamu alaikum. Ustaadib saayoo as jala jiraata lakkoofsa tokko barreessaa ijoollee murii taraa galcha hin argine yanne. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Ani waa takkan qabaa amma nu namni asirra jirtan sagalee ta'uu fi gargaaruu hin dandeessa. Garuu mucaa kana seerri waan araba gaafatuuf wanti arabdichi sun keessaa bahuu hin dandeenyeef mucaa kana yookaan naafa isaa kana tajaajilurra naafa isaa kana gargaaruu manna lubbuu isaa baasee gumaa isaa kafaluu fi wayya arabdichaaf isinii galee. Booda gaafa kirikkirii wayii dhagaye yookaan marfee mucaa kana ajjeesu yookaan nyaata keessatti yookaan mucaa kana achi fuudhanii lubbuu isaa baasuu waan danda'aniif haga mucaan kun yookaan mana yaalaa sanarraa gara biraatti jijjiiratutti yookaan immoo haga furmaali tokko isaa kaa'amutti akka mucaa kana waa tokko ittiin kakaafne lubbuu isaa dhaqanii amma gaafa qoxxee kana dhaqanii mucaa kana lubbuu isaa balleessuu danda'an. Uummanni suutii uummata rabbiin sodaatu miti. Dura mucaan kun furmaata argatee bakka sanii socho'uu qaba akka kiyyeetti. Dhaggeeffadhu Abiibti dhugaa jette garuu dhaggeeffadhu bilbilaan jira na jalaan kaasanu dhiwaama bilbilli wanni nuti imbaasii barbaanneef Itoophiyaa lammii Itoophiyaa sabaaf sablammii hunda bakka bu'eetti jira waan ta'eef dirqama qabaasiin jira baay'ee mindaan isaa kaffalamu inni ittiin bashannanee achi keessa deemaa jiru sababa ijoollee kanaati. Ijoollee kana hin tajaajilu taanaan maal abbaasan dura eegaree likki inni nagrawaallee maalas nu saaree. Sirriidha dirqama qaba garuu osoo ambaasiin kun achitti dhiyaanne akka mucaa kana lubbuun isaa hin baane. Warri mucaan bara amma mana yaalaa mootummaa jira Habiibti. yaa nu waama warra imbaasii keessaa bilbila siin kaasanu nama beektan ispeeshaalii imbaasii mana koomunitii makkaa guddaan qaba yookiin karaa nyaataa yookiin karaa ilmoo mucaa gamnu jalaa miidhuu danda'u. Sharriidha baay'ee jira gara jabeenya hamaa qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu warri imbaasii yoo dhaqanii harkaan gahan poolisii olaanaatti guddaatti deeman yoo himan sodaa qabu waan ta'eef waa tokko hin balleessan. Kanaafuu imbaasii. Kamaalitti dawwala warri as jala jirtan. Kamaalitti dawwalaa dafaa.